راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبشنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جليس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جليس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جليسا كيلو هيرزي كما توكوف إبساديف شنتامي شانرت كان سنككبو تمساس رونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee irraa qabattee kan isheen isinitti dhiyaattu gadda guddaaf laphee gaddaan cabeeni sanbata guddaa darbee ayyaana irreechaa kabajuudhaaf magaalaa Bishooftuu horaa Arsaddiitti uummata keenya miliyoonaan lakkaa'amu walitti qabame irratti gara jabinaan ajjeechaan raawwatame guddaa nu gaddisiise. Ajjeechaa kanaan haadhi dhala malee hafteetti, dhalli abbaa malee hafeera. Dargaggoon xoxobbeen nagaadha marga qabatanii ba'an du'aan gaggeeffamaniiru. Baay'een madaa gurguddaan hubaatiin kana jedhamee hin himamne irra ga'eera. Reediyoon warroongeelaa maatii gaddarrage akkasumas guutummaa saba keenyaaf jajjabina hawwiti. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ergaan sagalee waaqayyoo nuun har'a qabannee dhiyaannee haaluma kanarratti kan hundaa'e ta'a. Ergaa har'aa kan nuuf fidu lubaa Tamasgeen Mangashaa biyya Ameerikaa magaalaa San Francisco raati. Lubii Tamasgeen magaalaa San Francisco Berkeley kan argamtu waldaa Bethlehem Lutheran Church jedhamtee beekamtu keessaa lubummaadhaan kan tajaajilaa jiran si'a ta'u kana malees immoo barumsa teoloojii sadarkaa PhD'tti barataa akka jiran natti himaniiru. Faarfannaa kana booda gara ergaa sagalee waaqayyoo isaan nu qabatanii dhiyaatanitti ceena. Been
jajjabana mogole tunulafe akamin jajjabana badato dalamaleafe akamin jajjabana mogole tunulafe akamin jajjabana badato dalamaleafe Lafajirtanitti hunduma keessaniif nagaana baay'atu. Guyyaa har'aatti garaa baay'ee gaddeen garaa baay'ee cabaan gara keessan dhufa. Isinis kana keessa waanta jirtaniif namni eengadda gochaa uummata Oromoo irratti raawwate arge kan garaansaa hin cabne kan gaddi mana isaa keessa hin galle hin jiru. Oromoo ta'ee miti namummaa isaarraan kan ka'e namni kana arge hundumtuu gaddaa jira. Gaaffii tokkotu guyyaa lamaan kana guutuu halkan ganama galgala yeroon ka'u yeroon hojjedhu waltajjii irratti yeroon lallabu keessa koo nyaachaa ture. Hamma yoomiitti sabni keenya ba'aa kana kan inni baatu hamma yoomiitti ajjeefamaa kan nuyi jiraannu hamma yoomiitti dhiigi ijoollee keenya akkasittiin garmalee hammeenyaan kan inni dhangala'u hamma yoomiitti takka rasaasaan takka mana hidhaa keessatti kan galaanni nama keenya nyaatu hamma yoomiitti yaa saba koo gaaffii kanan fudhee gara keessanitti ergaa sadiin qaba ergaa sadan kanaatu hin dubbataniin garuu waa muraasa wanta eengadda ta'e keessaa isa dubbachuun barbaada. Gochaa eengaddaa sanbadduraa saba uummata Oromoo irreecha kabajuu ba'e irratti laga Aarsaddee irratti Bishooftuu irratti raawwatame ilaalchisee waa muraasan dubbadha. Ajjeechaa namaa qofa duwwaa miti inni waan guddaadha. Irra darbee gochaan kun hammeenyi isaa bal'aadha. Lafannitti wanti kun raawwate ilaalaa. The place. Biyya kam keessattiyyuu saba kam gidduutti lafa uummanni tokko sirna amantii isaa itti raawwatu religious ritual places they are holy. Amantanis amantuu baattanis wanta sabni sun raawwatutti. Uummanni tokko garuu lafanni maqaa Waaqayyoo itti dhawu. Religious places by their very nature they are sacred. Qulqulluudha. Fakkeenya gabaabaan isinii kenna. An Kiristiyaana lallabaa wangeelaati. Mana firoota kootii yookaanis jireenya hawaasaa wajjiniin jiraadhu mana musliimaa yennaan naqe namni tokko salaatarra jira taanaan nama Waaqayyoon maqaa dha'aa jiru wanta ta'eef nama sana biratti illee waan biraa hin godhu. Musliimni mana sagadaa innaa dhufe amanaan mana sagadaa innaa dhaqe mana sagadaayuu miti yookaanis masjiidas miti manuma waliillee yeroo dhaqu namni lafanni maqaa Waaqayyoo dha'utti religious places are holy. Lafa namni itti ajjeefamu miti lafa namni itti du'u miti lafa namatti reeban miti. Waaqayyoon galateeffataa jira sabni kun. It's a religious, it's a holy place. Gochaan akkasii iddoo akkasii irratti raawwatamu. Tuffii hammeenya kana daran kan bal'isiisu tokko kan. Lammaffaa namoota miliyoona 2 ol ta'anidha. Irreechaaf eengadda kan ba'an miliyoonaan kan lakkaa'amu. Biyya kamittiyyuu nama miliyoonaan lakkaa'amu miti. Namni kumaatamaan illee yeroo sassaabamee
seera tokkoof bahutti namni walirra hojjechuu danda'a. Suffocationin uumamuu danda'a. Namoonni dhukkuba dadhaa qaban, dhukkuba laphee qaban du'uu danda'u, ajjeefamuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti yeroo namni bal'inaan saayiziin akkasii walitti qabamutti of eeggannoo barbaachisaadha kan godhamu. Lafa namni walitti qabametti rasaasa dhukkaasuuf jechuun lafa namni walitti qabamee jirutti helikooppitariidhaan irra balali'uu jechuun lafa namni walitti qabamee jirutti gaazii dhukkaasuuf jechuun abidda boba'aa jirutti gaazii firfirsuudha. It was a deliberate act. Kana kan nagaddisiisana. Kana rocket science hin barbaachisu kana beekuudhaaf nama biyya bulchuun waamicha. Biyya bulchuun ulfina guddaadha. Nama biyya bulchu mitiiti anumti namni hojii wangeelaa hojjetu namni karaa adeemu kunillee waan beekudha. You cannot do this. Rasaasi hin dhoka'u nama miliyoona walitti qabamee jirutti. Yookaanis gaazii yookaanis xiyyaara gadi sittisiistee hin barisiisisu. Kun haa ta'u jedhamee nama ajjeesuudhaaf kan uumamedha. Kan biraa kan na ajaa'ibe sadaffaa namni kuni uummanni kuni wayyaa kittiillee uffatee hin jiru wayyaa magaashaa kan isaan uffatanii jirani wayyaa aadaa harkattoo kan isaan qabatanii jiran marga. They are totally a non-violence. Uummata irratti yookaanis mootummaa irratti badiisa kamiin iyyuu geessisuu hin danda'an. In any measure meeshaan qabaniidha. Kan isaan baan wayyaa aadaa uffataniitu marga harkatti qabatanii. You cannot do this. Nama akkasittiin bahirratti gochaan akkasii hin raawwatamu. Afuraffaa the significance of irrecha. Ilaala sabni Oromoo saba waggaa dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf aadaansaa seenaansaa amantiinsaa eenyummaansaa tuffatamedha. Irreechi it was a recent phenomenon. Yeroo dhiyoodha uummanni keenya kabajuu kan inni bahe. Amantii caalaarraa significansiinsaa it's retaining ulfina isaa darbe argachuudha. It's so sensitive. Eenyummaa isaatii wajjiniin isan kaleessa tuffatame. Isan kaleessa aadaan koo seenaan koo tuffatame. Dargaggooti baay'een kan isaan wayyaa uffatanii ba'an babbareedanii ba'anii fi oromummaa isaanii agarsiisuudhaaf. Maaliif kaleessa biyya sana keessatti impaayirri sana keessatti eenyummaan isaanii waan tuffatamaa tureef. Yeroo kanaaf sensitive ta'uutu irra ture. Sababa tokko jira kan isaan kennan. It's an amazing. Sababa isaan jedhanii dhaadannoo dhageessisaa jiru. So what? Dhaadannoo dhageessisan. Kanaafuu maal haa ta'u? Ji'oota 10 waggaa tokko guutuudhaaf namni 1,000 ol du'e inni kaan mana hidhaa keessatti darbatame inni kaan galaana keessatti nyaatame garaansaa gubatee lafatti hafuura baafatu uummata dhabedha uumni kun. Bakka argatee dhaadannoo dhageessisa. So what? Sababaa kun is it a reason to kill hundreds of people? Kana sababa jettanii dhiyeessitu? In any measure. I'm sorry, I'm so angry. In any measure, gochaan gaddaa uummata Oromoo irratti raawwatame. Gochaa baay'ee nama gaddisiisu. It's a dark day in my life. Bara jireenya kootti jiraadhee kanan argan seene. Jaarraa 21ffaa irratti uummata Oromoo irratti kana hin raawwata jedhee takkaa hin eegu. Baay'een gadda. Nama tajaajilaa wangeelaati. Nama siyaasaa mitan. Lafarratti jireenya tokkittiin jiraadha. Jireenyan tokkittii jiraadhu kana wangeela kana lallabeen jiraadha jedhee nama Waaqayyoof jireenya koo guutuu kennedha. Kan inni amma gochaa jiru dhugaadha kan inni dubbachaa jiru. Namoonni baay'een ergaa adda addaa haala biyyaa ilaalchisee yeroon barreessu yeroon dubbadhu waan baay'ee dubbatu. Wangeela dhiisee siyaasa
تكاي كان سنة جد you know سنبتا قدا كاليسا نبرت سنبتا قدان كاليسا سنبتا قدا وانتسون راوتامي غرانكو أتوغبتو والدا سديتن وانجيلا كان للبه لفنت لبت أبيمت والدا فرنجيلم والدا كين والدا فان رومان باستر قد أشرت وانجيلا للبه لفنت للبو أبي لفنت دبت أبيمت كيسكو وان نياتيف هل كان الربا مالي وان بولي إرجع كان شبكة وتيف دبر سجلين أنا في protest and preachings are equally the same and important as far as they are for truth and for justice. مرمي بوداف للبون والكتيرانا أقعد أفهمت إت أجيلهم ما أفوان تتي همت إت نما دوء نما بلئيس تكو بلئيس تيتا كان راجون كان إسان دبتان كان كإرمياس كان كيوناتا موتو تقول دافون رد آبتاني تبال إيساساني كان إسان اتدبتان بيجا كان كيسا ورجتستان باجين كيسا ندب دوال تكو تكو واق يوسف قد مالفين الالتو إسا إيستي وانجيلا كان إنو جيتشاجرو واق أيو وانا قد كان إني ناف قد إيفي هر أكان أكان دبت دوف جريت I don't want to bring about myself. Why ko asitifidu in Barbado. Ninja chu Barbado ankana siyasa af miti kanin dubbat. Ugawan tata efan dubbat. Har agaru ergaba gababdu sadin qaba. Isen gabab sen isini dabars. Tokkoffa Macaafa Raajii Imbaqoom lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga afuritti guutummaa isaa dubbifadha. Gaaffii Imbaqoom gaafatu ilaalla jirti. Yaa Waaqayyo hamma yoomiitti gargaarsaaf gara keetti yemmuu iyyu atis kanatti hin dhageenye. Hamma yoomiitti anis gara keetti wawwaadha atis kannaaf hin deebisne. Hammeenyi warra tolaa irratti yeroon raawwatamu maal jedha fuula kee hamma yoomiitti galagalchita. Hamma yoomiitti kaleessa kutaa macaafaa kana ture waldaa Lutheran warri lectionary ordoftanii kan kakuu moofaadha kutaa wangeela kanaatu hamma yoomiitti gaaffiin koo isa kana har'a Waaqayyoon kanin gaafadhu gaaffii tokkitti kanin qabu hamma yoomiitti cal jette yaa Waaqayyo nana mana baay'een keessan Waaqayyo hamma yoomiitti cal jedha jettu hammeenyi yeroo raawwatamu sabni kun akkasittiin yeroonni ajjeefamu fuula kee maaliif nurraa galagalchita yaa Waaqayyo Waaqayyo miti iddoo kanatti boqonnaa tokko kaasee hamma boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hamma afuritti kan dubbatu raajichuma mataa isaati. Raajichatu wanta argerraan kan ka'e wanta ilaalaa jirurraan kan ka'e maaliif kana na agarsiista iji kee eessa jira maaliif cal jette hamma yoomiitti how long oh Lord namni hamma yoomiitti jedhee Waaqayyoon gaafatu nama Waaqayyoon yeroo baay'ee eeggate Waaqayyo yeroo isaatti wanta isaaf deebisuu dide wanta itti fakkaateefitu Waaqayyoon gaafata. Hin gadda lafa waldaa keenyaatti kanan gade. How long a prayer of how long is not bad. Kadhaa gadhee miti. Nama Waaqayyoon amanuudha expectation itu Waaqayyoorraa waan qabuufitu hamma yoomiitti jedha. Nana mana hundumti keenya hamma yoomiitti jechaa jira. Deebii isaa hin qabu. Kan isin dhibu raajiin kunis deebii hin arganne. Garuu murtoo tokko murteeffate. Boqonnaa 2 boqonnaa 3 dhaqaatii dubbifadha. Akkana jedhe. An garuu iddoo dhaabbannoo koorra taa'ee Waaqayyoon nan eeggadha. Waa'ee cooqolloo kootiifis wantanni naaf deebisu hamman argutti cal jedheen Waaqayyoon eega. Namni tolaan amantiidhaan jiraata. The righteous will live by
faith. Namni tolaan amantiidhaan jiraata. Saba Waaqayyoo amantiidhaan Waaqayyoon eegganna. Namni tolaan amantiidhaan Waaqayyoon eeggata. Boqonnaa 3 dhaqaa dubbisaa. Gorannoo keessaa muki wayinii kun hundumtuu yennaa dhibe jedhee dubbata. Murtoon mana koorratti jireenya koorratti murteeffadhee namni tolaan amantiidhaan Waaqayyoon waan eeggatuuf amantiidhaan akkasin har'as jabaattanii warri maatiin keessan isin duraa du'an firoonni keessan isin duraa du'an amantiidhaan Waaqayyoon eeggadha. Sabni Oromoo bal'aan har'as akkuma kaleessa deebii hamma yoomiitti isa jedhu kana kan jedhu deebii ennaa argachuu baanneyyuu amantiidhaan Waaqayyoon akkasin eeggattan inni tokko dhaamsi koo isa kana. Sagalee Waaqayyoo keessa. Inni lammaffaa sirna kana keessatti kallattii adda addaatiin hirmaannaa fudhachaa warra jirtanii fi yeroo darbes dubbadheerra ammas yeroo dhumaatiifan isinitti dubbadha. Akka nama wangeela lallabu tokkootti akka ergamaa Waaqayyootti maqaa Waaqayyootiin isinitti dubbadha. Keessumaa sanyii lammummaa Oromoo qabaattanii loltuu kan taatan poolisii federaawaa kan taatan poolisii naannoo Oromiyaa kan taatan caasaa adda addaa keessatti sirna kana keessatti kan hojjettan Waaqayyo kan inni lafa sana keessa isin lafa sanarra iddoo sanarra kan isin kaa'e lafa saba kana akkasin eegdaniif ofii keessanii duutanii ofii keessanii aarsaa taatanii saba kana akkasin eegdaniif guyyaa waamichaati. Guyyaan kun yeroon kun yeroo Waaqayyo isiniinis sabni keenya sabni Oromoos isin waamaa jiru. Kaleessa waan barbaadan waan feetan keessa jiraadha. Har'i garuu guyyaa Waaqayyooti. Saba kanaa wajjiniin dhaabadha. Maaltu beeka akka Asteer Waaqayyo saba kanaan kan inni isin kaa'e saba kanaaf iddoo sana kan inni isin dhaabe guyyaa har'aatiif ta'a. Har'a garuu Waaqayyoof sabni kun yeroo isaan gara keessanitti baqatan yeroo isaan isin eegan saba kana fuundura dhaabattanii isaaf duutanii hin oolchitan taanaaf isiniif mana keessaniif wayyoo saba kanaaf Waaqayyo fayyina hin fida. Nana mana saba akkasittiin garmalee miidhame kanaaf saba garmalee du'aa jiru kanaaf Waaqayyo fayyina hin fida. Dhaamsi koo akka nama Waaqayyoot kan inni isin dubbadha wangeela qabadhee kan inni isin gaafadhu saba kanaa wajjiniin dhaabadha. Yeroo isin gara saba keessanitti deebitan isa kanadha. Tokko. Sadaffaa dhaamsi koo waldaa kiristaanaatiif. Waa'ee waldaa kiristaanaa ilaalchisee achi keessa waan hin tureef waan hin jiruuf waan baay'ee waan itti gaddu qaba. Waan baay'ee waan hin dubbadhus qaba. Rakkina isin keessa jirtanis naa gala. Nan hubadha. Gar tokko tokkoon garuu itti gaafatamummaa jalaa kan ooluu hin dandeenye namoonni jiru. Keessumaa raajiidha jedhanii maqaa Waaqayyootiin deemanii mana abbaa taayitaarra deemanii Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqayyo si eega. Diinota kee hin diiga. Nyaata qoonqoodhaaf jecha maqaa Waaqayyoo kan salphisan. Lafa fudhachuudhaaf jecha. Horii argachuudhaaf jecha fira isaanii qaxarsiifachuudhaaf jecha bakka jijjiirrannaa argachuudhaaf jecha Waaqayyo dhiiga saba kanaan isinirraa hin eega. Waaqayyo cubbamaatti cubbuu isaa atuu hin himin cubbamaan hin naadu'e dhiiga isaa isinirraan barbaada akkuma jedha. Baay'een isaanii namoota isin kaleessa raajii dubbachaa jirtan mana hidhaa jiru har'a. Mana hidhaa jiru warri kaan. Waaqayyo kan gaafatu jira. Kaleessa namoota kanatti dhugaa dubbatanii dhiisi deebi'i jedhaniiru atuu ta'e du'i hammi kun maatii warra rakkina keessa jiran kana warruma taayitaarra jiran kana isaaniin illee hin oolchu saba baay'ee oolchuu ture. Kan Waaqayyo gaafatu jira namoonni. Warra haftaniif har'a tarii waltajjiirra ijaajjitanii dubbachuu dhiisuudhaaf hin dandeessan ta'a. Tarii akka warri kaan godhanitti waldaa keessaa baatanii hiriiraan baatanii nagaadhaan sagalee keessan dhageessisuu hin dandeessan ta'a. Kana gochuun hin danda'ama.
tajaajilli waldaa kiristaanaa lamadha. Tokkoffaani raajummaa, lammaffaan it's a priestly and prophetic ministry. Inni raajummaani ergaa waaqayyoon biraa fidanii warra kaanitti dabarsu. Waldaa keessattis waldaa arattis nama jiranitti namni ennaa balleessa, firdiin ennaa jallate, firdii jallis, miijanatu jalle, haadha hiyyeessaatu miidhame, lafarraa namni buqqa'e. Akka Eeliyaas, akka Elsaafa, akka Isaayyaasfa, akka Ermiyaasfa hojii raajummaati waldaan kiristaanaa kan isheen dubbattu. Lammaffaa hojii priistiliiti kan isheen hojjettu. Innis sabaaf mootummaa gidduu lixxee mootummaadhaan dhiisi dhaabi kan jedhu waldaa kiristaanaa ture. Kan hundumaa gochuu haalarraa dadhabuu dandeessu ta'a. Garuu wanta salphaa isin gootan baay'een jira. Poolisoonni baay'een miseensummaan isaanii waldaa keenya keessa. Bulchiisa keessatti kan hojjetan baay'een isaanii miseensummaan isaanii waldaa keenya keessa. Amantii keenya keessa. Isaaniin qobaatti harkistanii tokko tokkoon maal taate deebii gara saba kee deebii hin jettanii hin gorsanii. Kanaaf adaraa yookaan innaa xinnaaf immoo dargaggoota mirga isaaniitiin falmanii sagalee waaqayyootiin qabdanii calin jechisiisina. Kadhadhaa ergaa waaqayyo si wajjina ta'u waaqayyo si haa eegu jedhaati isaaniif kadhadhaa. Sabni kun nama hin miine lafa namaa hin naqne daangaa namaa hin cabsine kan kooti jedheeti kan inni falmachaa jiru. Waaqayyo saba kana hin yaadata. Ergaan koo sadan kana qofadha. Tolaan jiraanna, amantiidhaan jiraanna. Waaqayyo saba keenya hin yaadata. Warri caasaa adda addaa keessa hojjechaa jirtan waaqayyo akka Asteer bara kanaaf ta'e ta'a kan inni isin kaa'e gara saba keessanitti deebi'a. Yaa waldaa kiristaanaa dammaqi dhugaadhaa wajjiniin dhaabadhu. Waaqayyo isinii wajjiniin jira. Waaqayyo isinaa eegu. Waaqayyo isinaa eebbisu, waaqayyo isinaa gargaaru. Waaqayyo saba keenyaaf birmadummaa haa fidu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Ameen. Dhaggeeffattoota keenyaa sababa hanqina yerootiif barataa roobaa mul'ataa waliin gaaffiif deebii torbee jalqabnee turre har'atti fufuu hin dandeenyu yeroo biraa isinii qabannee dhiyaanna. Biqilaa keenyatu dararaa tarchee ijaan godhatiin hafee dinni mataadhee dhalataa keenyatu dararaa tarchee ijaan godhatiin hafee dinni mataadhee dhaabachuu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@1381 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Akkamiin jajjabaanne haadhatoo dhala malee hafee. Akkamiin jajjabaanne goleetti nu laaffee. Akkamiin jajjabaanne haadhatoo
Mato dalla maleafe Barra